sobdanii sabarratti daandii dabaa ibsuuf saraan dabarratti. Siyaasni keessan barraa'ee kitaabaan dabaalama, siyaasni hiyyeessaa hoo maaliin madaalama? Kenna yoon bitame kitaabni hiyyeessaa, keessan xiyyaaran fuutanii biyya alaatti geessaa, galmee soba qabdu dhugaa fakkeessaa, falaasama hin taane nurratti katabdanii maa jiraan lafa harkaan keenya. Morka keessaniif hin jiraanna nullee, aangoo qabaattaniif hin caaltan eenyullee. Idaamuu keessaniif namni nurraan du'u tokko yoo kufe meeqa bakka bu'u? Ati eenyuun ajjeeftee eenyuun bulchuu feeta moo ejjennoo kee dhiiftee ollaa jala deemta? Gaafa summii waraantuu shiraa fi saba kee qeerroon baree jira shiraa fi daba kee. Idaamuu kan kee kan nutti faarsitu gaafa biyyeef warqee walitti laksitu dhuma isaa ilaaluuf sitti dhiifne malee idaamuun kan kee turaa yoo nuuf gala. Warra nu arrabsuuf haala mijeessitee ittoo mara fuutee barkumee geessitee maangaa jechaa nu arrabsan iyyaa gaafa diinni kolfee boo'e abbaan biyyaa. Qeerroon maangaa jettee ati arrabsitus na bira jira bubaa kan kee jalaa 4 kiiloo sii miti qeerroo sanatti bana. Nuti keenya jedhee si abdate malee ati kennaa miti abbaa sirna kalee mililikii giddee kaayattee bobaa kee ati nuuf hin taatu jiraatu kophaa kee. Gaafin gaafatame yoom deebi'ee beeka sabni hin qorfame deebii sin eega lubbuu meeqa fixxee harcaaftee lafatti osoo lubbuu